Nagaan keessa na baay'atu. Egaan kabajamtoota daawwattoota Obboroo Show yeroo darbeerraa barnoota guddaa akka arganneef itti gammanne shakkiin qabu amma kutaa lammaffaasaatu itti fufa nu hordofa. Kadhannaan gaafa sana kadhadhes na yaadadha. Isa keessa Solomoon nuuf kadhadhu jedhees dhiiseen yaa Waaqayyo sin oolchaan kee kana birriin nama oolchu, qabeenyi nama oolchu, beekumsi nama oolchu, jabinni foonis nama oolchu, nan oolchaan kee nan oolchaadhaati atumti na oolchi kaayideen kanuma duwwaa kadhannee gadi baanee Solomoon wajjin. Kudharfee isaatti kun kan ta'e jechuudha. Arjoodhaatii gara Naqamtee kana dhufuudhaaf isa baane mucaan konkolaachisaa sun xinnoo ishee hin ariifata makiinaa kun faayifedliidha. Dhufnee gara naannoo Gatamaa iddoo sagantaa kudharfee durbee ture geenye warri karaa eegan hanga tiraanspoortiin itti fakkaata gaafatanii maa akkas fiiddaa jedhanii rakkoon jiraa jedhanii immoo nu gaafatan. Gurbaan immoo eeyyama konkolaachisaan qabu asiin dhufee immoo rakkoon jiraa uummataa jennaan eeyyama konkolaachisummaan qabu sanni siin jedhe caalaa rakkoo kan biraa nuun gaafatiniiti isuma gaafadhuun jedheen deemaa egaa nuun jedhe. Na gurbaanii xinnoo natti dallaneera inni sun konkolaachisaan na riifatinis ittiin jedheera sannii rakkoo sanaatti meesii badaatti hin tolle fakkaata. Utuma deemnuu dhufnee naannoo maqaa Beddelleettichi jal'atu kanatti achi dhiyaannee manni barumsaa tokko jira. Yeroo achi geenyu makiinaan tokko nu booddee jira kanuma uummataati. Ayiruufiin tokko nu fiillafiitii jira. Sanuu fuulduraa sana darba isa booddeetti karaa cufee dheetu isa kana darbuudhaaf jechatu isa sanatti karaa cufee ariifatee ba'a. Yeroo inni ba'u siinoon immoo itti dhufu. Isa booddee as deebi'uuf isa kanatti dhufeera booddeetti hafuuf immoo sida masmaraa ba'ee irraan gadeematti gadi qajeele. Yeroo inni gadi ka'u ijoolleen shamarranii lama dabtarii baatanii mana barumsaa dhaqu yeroo inni ijoollee sana rukute argeera. Isa booddee garuu lafa galagalee makiinaa kufee nama waa ta'e waan tokko waan hin beeku hin qabu. Waan tokko waan hin beeku hin qabu. Balaa sana keessatti wantoota gurguddaatu narra ga'anii akkuma tamma dubbattee dhaqna koorraa wanta marraa jiru ilaaluun isaa namatti wadaa wanti hin jedhu. Egaa Kiristoosiin uffattanii itti dhabdire gaafa Kiristoosiin uffattu mudaan hundumtu akkuma godaannisi koo wayyaan kun dhosse hundinuu akkasuma dhokata. Achi booddee hospitaala Naqamtee nu fidanii jedhan egaa kana booddee waan hin beeku tokko hin qabu amma ijoolleen sun lafatti rukutamtutti Yesuusin balaa konkolaataa akkan jedhe beeka. Yeroo sana waa akkan arge na yaadadhaa maal akkan arge garuu hin beeku sitti himuu hin danda'u. Du'a keessaa galtee waan sitti fakkaate dhugaa gootee dubbachuun cubbuudha waan ta'eef. Waa argeera waan akkan argeem garuu hin beeku. Achi booddee hospitaala Naqamtee isa dhufne ani eenyu akkana fides maaliin akkana fidanis hin beeku. Garuu Addisuunfaa Qeesta Masgeenfaa dhagaaniiru Wangeelaawwita Shoomee Hordofaa na booddeedhaan Waayyuu Warqee iddoo jedhamu galaa dhufee isatu sin qaqqabeenaan jedhe. Warra makiinaa sana keessaa gugguuraman keessaa si qaqqabeetanii kaffaaleen duutu Waaqayyo si wajjin jiran siin jedhee akkuma nama beeku hameennaan jetteedhe Qeesta Shoomee keessii ta'e. An tokko iyyuu hin beeku. Beekta Shoomee durii jalqabee wajjin turree garuu akkasan siin jedhee naan jedhe. Isa Qeesta Shoomeen jedhes dhiisees hin beekuanii garuu akkasan siin jedhee naan jedhe. Takka turee immoo garii namni dadhabbii qaba mitiire qalbiis na diddiirrachiisee naa kadhatee akkasittis natti meesa booddee mimmaaniif si ilaaluu dadhabeen deemee naan jedhe. Egaa isa deemu dhiisee asuma Naqamtee keessa ture inni Addisuu faarfataa Addisuu waa'ee maatu dawwalee Waasee Tasfaayee mucaan jedhamu meeshaa taphataa fi ijoollee mana guddisnee dhannisii waan wajjin ture isaan qaqqabiyeedha Waaseen addana jira fakkaata. Naqamteen namoonni du'anii hospitaala Naqamtee sharaadhaan maramanii nu nama 9 turre. Hundumaa laalee Waaseen natti meeqa kanas Waaseen natti gaafa dhufee akkas sharaa sirraa fuudhee si ilaalu jedhee duutee ta'edha. Wayyoo namichi keenyan du'e jedhee si biraa deemee naan jedhee Waaseen. Waasee nama bushooftuu jira. Egaa Waasee takka reeffa ta'e reeffa gidduu ciisee dhufee natti mee. Garuu waan inni iddoo sanatti reeffa lafan jiru sanatti natti fakkaata. Iddoon jiru akkan hin beekne naa beekuutu sirra jira. Namni dhaggeeffatu gamiyyuu naa beekuutu irra jira. Iddoo reeffaa sana ta'a. Nama michuu koo tokko waggaa dheeraa wajjin ture. Michuu garaa kootiidha.
bifa isaas beekaa, amala isaas beekaa, isas beekaa. Qaxxitaa reeffa gidduu utuu hin ciisu akka inni dhufee akka nama abjuu yaadatu ta'e yaadadha. Dhufeetu addana gidduudha maal hojjettaa naan jedhe. Asan jiraam na dhiiftee eessa dhatteeti har'a immoo asan jiraan jedhe. Barcuma adii tokko kas qabatee bukkeessaa jirti. Ulee adii tokko qabatee dhufeetu uleen ittiin sitissu nan gate seetee uleen tika keetii kunooti si bukkee jedheetu na bukkeetti hirkise. Isa booddee macaafa seera lakkoofsaa qo'ataa turtee dhufte natti fakkaata. Macaafa seera lakkoofsaa qo'attee hin jedhee. Akka abjuutti hin jedhee haa ta'u, du'a keessatti hin jedhee haa ta'u, mul'ata keessatti hin jedhee haa ta'u waan hin beeku garuu hin qabu. Achi keessaa namni koo akka ho'u baranii Dookter Hayila Yesuus ammayyuu jiru. Isaantu na dabarsee achi ooleedhan. Siister Muluu kan jedhaman dhiyoona waldaa Naqamteen tajaajilaa yeroo sana gaafa si fuunee jalqabeen si duukaa ture. Edda galgala naa dawwalanii turan akka carraa. Siister Muluu faa sanaadhaa kan achi keessaa na kaasee amantoonni waldi magaalaa Naqamtee keessa jiraatanii tajaajilaa ta'uu koo beeku. Namoonni itti meera. Garuu tajaajila koo namni beeku baay'een hin jiru. Waldoota muraasa tajaajileera. Garuu baay'een isaanii dhufanii achitti naa kadhachaa turanii waldoonni garaagaraa waldoota makaana Yesuusiitii ala tajaajiltoota makaana Yesuusiitii ala dhufanii namoonni akka naa kadhataa turan ergasii natti himanii ergasii booddee immoo addanarraa gara Kooriyaatti rifeer na godhanii Kooriyaa hospitaalii Finfinnee. Kooriyaa hospitaaliitti yeroo na geessanii isaan hin beekan. Kooriyaatti geessanii lafa jalatti geessanii waan tokko waan hin beekan qofa. Mucaan koo lixaa dhufeeraa hin beekan. Haati manaa koo dhufteetti hin beekan. Maanguddoonni waldaa koo yeroo sana wajjin hojjedhu dhufaniiru hin beekan. Qees Tamasgeen gara ji'a 3 fi narraa gargar hin baane Qees Tamasgeen Giimee. Qees Tamasgeen dhufaniiru hin beekan. Waan hin beeku tokko iyyuu hin qabu. Hiriyoonni wajjin waltajjii dhaabadhee namni dhufee hin boo'iin hin jiru. Gaafa Kooriyaa na geessanii Kooriyaa dura naggaalenyi yeroo inni balaa konkolaataa isa mudate achitti geesseen akkamsiisaa wajjin ture. Wal malees waan qabnu waan ta'eef. Akkan Kooriyaa jiru hin beeku. Michuu koo sana deebi'ee dhufe beektaa? Kooriyaanis dadhabeera bakka jedhan. Already baasaa jedheera. Kooriyaa dhufeetu ammas dhufee maal hojjettaa naan jedhe. Eeratti ati. Isaa wajjin immoo sirriitti anaasaa. Eessarratti ati maaliif na dhiifte? Natti mul'ata maaliin dhufoo? Takka fuula isaa wallalu. Abaluu jedhee waamu garuu natti ulfaata waamuudhaaf garuu dhufee immoo na bukkee dhaabata. Ntaa na bukkee dhufe. Eeratteeti naan amma Kooriyaa hospitaalii jirtaa si oolchuudhaaf natu si duukaa jira naan jedhe. Egaa akka Kooriyaa hospitaalii jiru sarraan dhageessin jechuuf hin jedhe. Kooriyaan immoo na dadhabeessa booddee Sooddoo Jeneraal Kiristaan hospitaaliitti rifeerii na godhanii wanti ittiin na geessan hin jiru. Ani bara koo hundumaa jireenya koo kennee wangeela lallabe malee bullooyyuu hin qabu. Garuu namni dura lixarratti akka wangeela lallabu na beeku achi keessaa akka ture natti himanii qeesii tameedhumatti himanii konkolaataa naaf fayyamanii Sooddoo Jeneraal Kiristaan hospitaalii Walaayittaa Sooddootti na geessanii. Walaayittaa Sooddoo sana geessanis iddoo namni lixee na dubbisuu hin dandeenyedha iddoon keessa ture. Haati warraa koo na duukaa jirti. Qees Tamasgeen na duukaa jiru. Mucaan obboleessa kootti naaf oolu. Dhufeeraa isaaniiyyuu yeroo yerootti uffata jijjiirratanii maal maaliin dhufanii na dubbisaa turanidha kanan beeku. Ergasii booddee cabi koo caba salphaa miti. Mataan koo falaxamaadha. Lafeen koo as keessi afurtu cabee. Harki koo kun asitti buqqaadha. Miilli koo kun asitti intiriidha. Asii immoo baakbooniin kun cabaadha. Lafti naafi kamiyyuu hin jiru. Gaafa achi na geessaniidhani warroota kan biraa gidduusaa yoon dhiisee dhimma kan isaa irratti yoon xiyyeeffadhe akkanitti fayyee jechuudha. Waan hin oolamne sanaa isaatti jetteefi gaafa achi na geessaniidhani gaafa sammuun koo baru gaafa guyyaa 15ffaati. Balaan konkolaataan irra ga'ee Sooddootti gaafa guyyaa 15ffaa obbari'an. Kooriyaatti san hin beeku. Kooriyaatti sanii Sooddootti obbaruu amma Sooddoo Jeneraal Kiristaan hospitaalii jirta biyya hin beekne gara kibba Itoophiyaa jirta asittis si wajjinan jiraan sodaatiin naan jedhee na jalaa sokke. Si'a sadaffaa dhufe. Akka ribaa nama dammaqee gaafan jedhu namoota gugurraacha gurguddaa faranjoota ciccimoo maal argee balaan konkolaataa gaafichaa cimaa ture. Egaa xalaadhumaan inni immoo deemaan bara koo guutu
xalaa sinodosiin kam sinodosii kootti ergaa beeku kana. Sinodosii waldaa kootti ergaa waldaa koo ayyamsiisee malee hin deemu ammarraayyuu tajaajila hin deemu. Eessuma wannaqe. Egaa xalaadhaan hin deeme waan ta'eefiti iddoo ofisii dhumti tariitii iddoo hikiminaa guddaatti na ergeesee yaadaan biyya gara Afrikaa keessaatti na ergeesee yaada. Gaafa nobbaruu dookteriin tokko Dookter Baqqalee jedhama beektaa? Isaantu Qees Tamasgeenii waamanii obbaree jedhan. Qees Tamasgeen dhufee jabaadhu du'a walteettaa naan jedhanii achii booddee siree ishee ittiin gabbaasanii ganna baasanii doonaa jijjiiran. Gaafa doonaa jijjiiran immoo namoota gooftaa hin qabne gara Arsii kana gara maalii kanaa dhufantu ciciisu. Isaanis balaa konkolaataatiin. Kiristoosiin itti dhugaa ba'a. Dookteroonni immoo naasa'anii naan jedhu. Maaliif humna kee dhumaa jedhu. Tuubboon addanaa hospitaalii Laqamtee asiin baqassee askoo keessa galche isa dhiigii keessatti gadi dhiigu bultii 24-21 kana gidduuna keessa jiraate as keessa. Kun koo madaadha. Tuubboon nan dhaqoorra hin jirre hin jiru. Hammuma sana keessaanii harka kee as qabi Kiristoositti amaniin jedhan. Achuma sireerra ciisee nama furtu gooftaa fudhate. Wanti ni waaqayyotti guddaa gammadu. Gaaf tokko dookteriin tokko na ifatte zimede yoo jiraachuu barbaadde callis itti afaan Amaaraatiin na ifatte boleettii koon jedheen afaan Amaariffaa ammoo obbareera. Amma hafuura koo ishee dhumaattan Kiristoosiin dhugaa ba'an jedhe. Achii booddee kan tajaajilaa galu kan balaa sanarra bu'e iyyuu hospitaalli sun baranii paasteroota qabu wangeelota qabu nama isaanii godhanii ofitti na fudhatan. Dhiiga koo kana ol qabu ganna qabu rakkisne achi akkitti ol ka'u hin jiru. Fooxaas koo jala baaftaas koo jala baaftaa miila koo jala baaftaa nama ja'a tolla fuudhaa amsoolaa akka ittiin haa jijjiirta. Sa'uunan iyya. Kana asumaanii dookteroota achi keessaa neersota achi keessaa obboloota naa wajjiniin gatii baasanii waaqayyo isaan eebbisuu ulfaadha jechuu nan jaalladha carraa kanaanii. Sadhumaa irratti dookteriin na hojjetanii dookterii Andersen jedhamu nama biyya alaati carraa malee dhufan. Yoo kaffaaleen danda'een naqu ta'ee achi fidaa waaqayyo. Na saantu na hojjete dudda koo kanarraas asii ammasitti ammayyuu sibiila jira. Amma kana sibiila jira sibiili kun na hojjetame as koorra immoo diriil ta'e akka kun hin sochoonetti ji'a 3 fi bultii 14 dudduma kanaan hin ciise. Dudduma kanaan hin ciise achi gaafa ol deebisanii Luis Armisiin dhufe. Finfinnee sana fidanii sireema sirriinaa kennanii waajjirri keenya suni waaqayyo isaan eebbisuu qees kanarraa maatiin isaanii naadoon achi keessa jira achi keessatti naadoon raawwadhina wajjin waliin beeku madaakoo keessatti na wajjin wal baree isatti ol fuudhanii ganna deebisuu sana isa booddee ijoolleen koo biyya kophaadha waan ta'eef haati manaa koo hin galte boleettiin haadha warraa kootii maatiin qees waattolee ol jirraa na wajjin gatii baasu tajaajiltoota namni itti jettu luboonni hojjetoonni wangeelaa namni na wajjin dhufee gatiin baasiin hin jiru. Garuu sibiiliin naddanarraa na gubaa madaa'an guddaa ta'e as koo jala immoo faashaadhaan kun koo xaxamaadha morma kootti hidhamee jira. Tiraasii xixiqqaatu jira hospitaalli sooddoo kan kana jala kaa'ee cheekaappiidhaaf yeroo naqu malee socho'u. Asiin na baqasuun hin danda'amuuti asirraan na baqasuudhaaf immoo karaa dhibee akka harki isaa kun hin hojjetu jedhamee matii garri kun hin hojjetu harki kun bakka hojjetu yoomiyyuu hin hojjetu jedhamee maa nagashan. Luis Armisi kan sinodosii shaniiti iddoo gatii ciisichaa sana akka hin kaffalle naa godhanii isaanis bo'anii manaa kadhatanii na biraa deddeemanii gaaf tokko garuu sibiiliin naddanarra ganna dhaabatee jiru asirra ganna dhaabatee jiru as koo keessa jiru hibidda godhee na bufe ilkaan immoo na dhukkuba ilkaan immoo dhukkubbii gannatti dhiise madaan inni mataa kana keessaa malaa kuusee maal jedhee dookterii tokko soddaa koo sana maatii keessa waattoleetu naa fidee isaan immoo dhufanii na akkamanii isheenis ogeessa fayyaatii na gargaaru garuu nattammaate waan inni sana keessatti dabarse yaa'u dhiphinni sun afaaniin qabuun dubbatamu attamitti akkana danda'e waaqayyoon duwwaatu beeka akkuma sagalee waaqayyo jedhu halkan ni gidiraa gabaabduudha garuu muddama isaatu cimaadha beektaa naanan kadhadhe waaqayyoon gaafa sana namoota baay'eetu na biraa dhume awwaalamanii maatiin isaanii irbaata gaddaa nyaatanii deebi'anii taa'aniiru. Dookteriin na hojjete sun immoo waggaa lamatti yoo baay'ee fayyee yookaan ol jedhee taa'a yookaan immoo kiraanchii qabatee ijaajjaa jedheetu afaan ingiliffaatiin hima beektaa warra bukkee jiranitti. Afaan ingiliffaa mo'aasa'uu hin danda'u malee waan namni jedhu immoo nan dhagaa akka giingee bishaan lixee. Harkaa babbadee dire
waggaa lama ijoolleen koosichi lafan ciisutti akkas na gochaa waggaa meeqa karaa deema hojii waaqayyoo hojjedhee xumura koo keessa waaqayyo sireetti na galchuu seedhusi waaqayyottis aaraa soban barbaachisu ka maaf kana na gooteessa jedhuun gaddee na dhukkube waldaan gullallee baay'ee naa wajjin gatii baasan waldaan kattaa horiidhaan na gargaaraniiru waldaan boolee horiidhaan na gargaaraniiru garuu madaa koo eenyaa fayyisu namni waan an dhugu naaf itee dhufu garuu eenyaa qabbaneessu madaa koo caba koo eenyuu naaf obsu ji'a 3 bultii 14 irriba malee san akkasitti jiru qeesta gany maanguddoo ta waldaa isaanii isaan tokko innaateedha innaatee eenyu akka ta'an hin beeku dhufanii achitti na ilaalanii boo'anii waaqayyoon naaf kadhatanii kennaa arbaata qulqulluu naa kennanii na yaadadha nama sana maqaa dhabuun intididha baay'ee sababiin jaalladhuu fi yaa gooftaa namni lafa irratti nafu kaffaaleen kaleessa hojii kee hojjeteera kana booddee haara yoo galfachiifteen galateeffamta malee hin jibbamtu jedhanii naa kadhatanii ameeriin jedheen qeesta ganyifaa miti kan amma sammaa naa kadhatee nama kan biraan naa kadhate ergasii booddee qeesta ganyifaa dhufanii naa kadhatanii kennaa naa kennanii na biraa gabba'anii qeesta ganyifaa akkas na biraa gabba'anii balbalatii cufachuudhaa narraa gacufuudhaa fi irribi ji'a 3 bultii 14 narraa fagaatee deebi'ee dhufuun takkaadha. Gara mirgaa kanatti yoomiyyuu galagalee kan ciisuu hin dandeenye natti himameera. Sibiilli immoo silaa waskoorraa mana ga'a dheeraadha. Na hin dhufe beektaa michuun koosun. Si'eedha. Warri sun yeroo sana hin dhumanii maana hin ajjeefne jettee namni sii kadhates rakkina kee jibbeedha. Harki kee kun yoomuu hin hojjetu asiinis hin baqafamu asiinis hin baqafamtu siin jedheedha. Mee sanaa dhiisiin jedheen. Ati gara keetti yoo na fudhatte maal qaba? Foonni kun natti hafa malee maal ta'a? Maaliif na gattee atiin jedheen? Narra faga. Achii booddee harka kana na qabee tiraasii bobaa koo jalaa sinuma gate. Abjuus miti egaa kun. Kun isa abjoota abjuus miti kun. Taatees miti mul'atas miti. Harka isaa yoomiyyuu waan qabu jedhanii gara kana qabee gara itti galagaltee raftu gara ittiin ciiftu jedhanii gara itti gala nagashee na jalaa suutte. Eeguu siistariin nama siin jedhu deebitee dhuftu an akkas fuudhuu gadi galagasheen irriba 7 ji'a 3 bultii 14 irrafa. Maaloo kaffaalee maa dadhabbii keenya lafatti balleessite hin du'eessite boossisiin. Maal taateen jedheen. Maal taateen naate maal taateen jedhe. Maal taateetti kottume michuu koo mana garreeti. Dhufee gara kanatti ciisuu hin dandeessuu naan jedhee tiraasii na jalaa gate kunooti jedhee gaafan qabu harki koo akkuma nama gutatiin qabee nama hiisiisa ammayyuu tuun qabee iddootti na deebisee ani akkasitti isatu lafaa na kaasee natti mul'atee lafaa na kaasee gara galan galiin jedhetti galana galchee harkaan sochoosee jireenya hin deebine keessaa na deebisee kana siin na ga'e waaqayyoodha. Godaannisi sun jira sibiilli sun jira garuu nama sibiila baatu miti hangaafan hojii waaqayyoo hojjedhu nama buunjaleen keessa jirtu nama qoraattiin qoraan ta'e natti hin fakkaatu irra hafaadha beektaa jireenyi nama jiraadhu namni jireenya tirfiin qabu miti anaaf jireenya tirfii naa kenne ijoolleen koo abbaa malee hafuu haati manaa koo maatii malee hafuu jireenyi koo karaatti hafuu na oolchee kunoo tajaajila kanarra na dhaabee dhuga ba'umsii koo honga baabsi akka kanaadha sana keessa wanti ta'e baay'eedha garuu waaqayyo akkasittiin na oolchee jireenyatti ol deebisee qeesoo aktolee ol jirraatu akkasnaan jedhanii cheekaappiidhaaf gaafa lammaffaa ol deebi'u maatiidha waan ta'e mara isaaniin bula ulee okkoo tokkoon qabadhee hojiin hojjetadha beektaa maqotee bulaati waan ta'e buna lafa bal'aan qaba dhaabee ijoollee kootiin beeku malee ammayyuu jira gurgurre maasiinis jirti isaan dhimma isheen qabu malee achittan fiiga yeroo sana immoo nama tokko hojjetaa mindaa kootti hojii wangeelaatiif waldaadhaaf dhaabee an mindaa gadhiisee maasii koo hojjetataa hojii wangeelaa natsaa hojjetachuu ture karoorri koo akka godhee waaqayyoo naan jedhe keessa toleen akkasuma jedhe isa soqaatti fiigu cabsee isa hojii isaa hojjetatu qulleessee hambifate naan jedhe amee waaqayyoon natti dubbatee deeman fudhadhe akkasitti tolla deebisee waaqayyoo ulfinni isaa kan isaatii hojiin isaa kan isaatii galanni isaa kan isaatii anaan waaqayyo akkasittiin du'a keessa na hambisee ammarraa jireenya naa kennee namni kana dhaga'e hundinuu waaqayyoon naaf galateeffatu inni lammaffaan immoo wanti waaqayyo dadhabu jira tokkoyyuu jedhee sammuu isaatti hin yaadin wanti waaqayyoof dadhabamu tokkoyyuu jira jedhee hin yaadin hinduuta yoo jedhame bakka waaqayyooma fudhatirraa kan hafee balaadhaaf
ulfaatina rakkinaatiif namni tokkoyyuu waan ta'u jiraachuun keenya dhoksaan jiraachuu keenya waaqayyoof waaqayyoon keessa jira waaqayyo akkasitti ol deebisee jechuuf hin jedhee kana fakkaata. Dhugaa dubbachuuf sadarkaa miidiyaa irra waan ta'eedhaaf malee yeroo gabaabaa akka hin fudhanne nan beeka seenaan kuni itti madeenyaan iyyuu waan hin beekuu fi kanumaaf gaggabaabsitanii sidhee yaada. Garuu karaa lamaan akka inni nama miidhutti namni amanuu danda'a mudannoon akkasii fakkeenyaaf dinagdeedhaan akka nama miidhu eenyuyyuu beeka eenyumtiyyuu maaliifi sadarkaa mana yaalaa jira jedhamutti waan yaalamtanii fi karaa garaagaraa irra dinagdee nama akka inni miidhu beeka. Garuu gara addunyaa hafuuraatti yeroo deebinu namoonni tokko qorumsi akkasitti dhufuu isaarraan kan ka'e sababa waaqayyoo irraa siquu yookaan itti siquu godhatu. Namoonni tokko baay'ee waaqayyootti siquudhaafis waaqayyoo irraa siquudhaafis sababoota mudannoo akkasiin namatti dhufan sababeeffatu. Kan keessan akkami? Irraa garmalee isin bute moo garmalee itti isin bute moo haalli isin amma ittiin jireenya hafuuraa keessan yeroo sanaaf ammaa wal madaalchiftanii fi akkatti isin amma jirtan kun akkamii waaqayyootti maxxanuu wajjin kan wal qabatu sababa mudannoo kana? Lafa itti kufu lallataa waaqayyoo wajjin nama deemuu miti. Yoo dukkanaa'esii yoo ifesii Kiristoos anaaf jireenya. Waan namni lakkaa'u kun anaaf badaa yoo barbaachisaa ta'an iyyuu badaa waan ani iddootti kennu hin qabu. Garuu mudannoo kana keessatti akkuma sila dubbadhe namoonni baay'een karaa baay'ee naa wajjin gatii baasaniiru naa kadhataniiru na gargaaraniiru. Madaa sana fayyisuudhaaf garuu kan humna qabu waaqayyoon qofadha. Iddoo waaqayyo eenyu dhaabachuu hin danda'u. Lafa waaqayyo dhaabate sana eenyuyyuu hin dhaabanne. Akkuma sila wanti hin dubbadhe waggaa 2 booddee jedhanii dookteroonni hin jedhe biti gaafa ji'a 5 waltajjii irra jiraaman. Waldaa makaana Yesuus sootalloo isheen keessa ture sana keessa gaafa ji'a 5 waltajjiitti na deebisee. Ulee qabadhuyyuu gaafa ji'a 5 waltajjii irra jira. Waltajjiitti deebi'een ulee qabadheen duuka buutummaa barsiisuu hojii koo jalqabaatti deebi'e. Ani waaqayyo wajjiniin komeen qabu. Na ajjeesee iyyuu qajeelaadhaaf waaqayyo. Kanaafi kun kana ta'e jedhee guyyaa tokko waaqayyotti beeka gaa waaqayyo keessa koo beeka. Tinii koo rakkina koo kanaaf maal koo kanaafi waaqayyotti hin gungumu. Waaqayyo irratti hin gungumu. Sababiin isaa na oolchuun isaa sun jireenya irraa haafaadha. Irraa haafaanaa godhe anaaf waaqayyo isa jedhudha. Sana keessatti immoo haalli ittiin yaalamuu kooti humna koo hin turre namoonni dhuunfaatti na gargaaraa turan yeroo sana turaniiru waldoonni tokko waldoonni maqaa dha'uu danda'u tokko jiru waan inni hin irraanfanne keessaa birriin yeroo sana achi deebi'ee na barbaadu birrii 52,000dha kan hin geessee dhaqu namoonni birrii 10s 5s 1s 500s 1,000s 1,000 namni intii jedhu badaan jiru naannoon keenya sun beekamaadha waan ta'eef ana gargaaran jiru. Garuu birrii meeqannaa hanqaaqee jira san deemuuf jedhu akkuma siin jedhe ani badaa nama tidii jedhu miti horiin kun xinnoo ishee horiin lafa deemaan kun jijjiirti soddaan koo tokko naa gurguree ishee naa fideera. Birrii 18,000 naa hanqaaqee jira. Kan hin deemu qidaameedha. Kan inni kana yaadda'u immoo kamisa. Achuma mana kootti galee ciisee manii kadhadhaa egaa iyyaan bula. Sibiila waan ta'eef sibiila gurguddaan na keessa jira waan ta'eef iyyaan bula. Na waldaa jiituu guyii jedhama. Waldaa gurraacha lataa waldaa dabbasoo. Birrii 18,000 na hanqaaqee waldoonni kun birrii 6,000 naa erganii jimaata na dubbisuu dhufan. Hin cufame. Bakka sanii san argadhee waldoota sanas waldooti kan biraan waldaan ganjii fakkeenyaa fi almost horii fidanii maqee kootti qalanitti birrii meeqana mana bira dhaabatanitti namoonni dhuunfaa har'a gara gooftaa dhaqanillee na duukaa gatii gurguddaa baasan jiru. Sana keessa gaa waaqayyo akkasitti na dabarsee na fidee ergasii ani fayyaa kootti deebi'ee ma waaqayyoon tajaajiluu koo waaqayyoon galateeffadhaa. Wantoota ni dhabe jedhu tokkoyyuu hin qabu gooftaama keessa jira. Hundumti isaa gooftaa keessa jira. Hundumti isaa gooftaa keessa jira. Waaqayyoon marraatti ijoollee koo wajjin na jiraachisee
jireenya kana waaqayyoon tajaajiluu kootiif gammachuu guddaa qaba. Gaafa inni na quuqanii nan gammada beektaa. Maaliif isa Galaatiyaa boqonnaa 6 madaa Kiristoos Yesuus qabu ofirraa qabnaa'edha. Mana machiitti miti kanan cabe, kanan fafaa'e, kanan sibiila baadhee, kanan aade, kanan ta'aa bulu hojii wangeelaa keessatti. Utuu wangeelaaf deemuuti. Utuun dhangala'ee achitti na keessaa haratteeyu seey dinqiidha kun. Inni narra na dhukkubuyyuu nagada koo miti, qonnaa koo miti, soqaa koo haramaa koo miti, daldala koo miti. Hojii sanitti waamame sanaaf jecha utuun fiiguun aada. Har'allee dhaabadhee barsiisaan oolaan taa'ee bada barsiisuun natti hin tolu. Dhuggoon barsiisaa oolu maal jedhu galgala gaafan galuu himachuunsaa bada natti gaariin ta'u waaqayyotu kaa'e waan ta'eef akka abiddaa na qabbaneessa beektaa. Na qabbaneessa. An kanaaf galateeffadha. Haalleluuyaa jedhaan yoomnaa bari'an jedhaan. Akka inni itti dhaqee maasicha keessatti akka inni itti caalaa hojjedhuun barbaada malee. Sumaan inni wajjin jira, sumaan naa wajjin jira. Waaqayyo irratti immoo komeen hin jiru. An jireenyan jiraadhu isaafan jiraadha. Jireenyan qabu isadha. Jireenyi koo hundumtuu isaa kanuma jechuun barbaada. Karaa hundumaan immoo namoota yeroo sana kadhataanis waan meeqaanis maqaa isaanii dha'ee maqaa isaanii dha'iin bira darbe akkan gooftaa duratti gammachuu guddaadhaan isaaniif kadhadhu. Isaaniin waaqayyoo sina eebbisu jedhu asumaan akkanaa baraniin barbaada. Namoonni kamiyyuu immoo gidiraan kam haa jiraatu halkanni waaqayyoon bariisifneef wanti waaqayyoo hin dabarsine hin jiru jabaadhaan jedha. Kana keessaa tuun baheen waan xumuraa kana duubaan isin gaafadha. Ani itti dhiyeenyaan waan isin beekuu fi amantootaaf qulqulluu akka ta'utti jechuun amma yeroo gara sagantaa deemtanii anillee itti dhiyeenyaan waan hin beeku yeroo lallabdan nama dhibeen kun keessa jiru yookiin nama dhibee kanarraa fayyee yookiin nama rakkoo kanaan muddamaa ture hin fakkaattanii yeroo faarfannaa faarfannullee nu wajjin yeroo faarfannaa faarfattanii nama guyyaa tokko madaan itti dhaga'amu hin fakkaattanii amma namni bakkee kana keessatti yeroo isin baatanii galtan isin argu approachimti keessanii nama dhibeen kun keessa jiru hin fakkaatu. Akka isin itti jirtanii fi akka itti nuyi isin beennu kun gargari jechuun akka nuyi itti seenaa kana beennu. Isin amma uffata uffattu yeroo barsiistan of gadhiistanii barsiistu isinillee dhaabbadheen barsiisattanii yeroo isin fakkeenya garaagaraa fudhattanii iddoo garaagaraatti sochootanii barsiistan nan argaa dhibeen tokko isinirraa mul'atu. Gajjechuu ol jechuun yookaan dhibee miillaa uumanii rakkoo miillaa isinirratti baramu waan tokko hin jiru yeroo faarfannu nu duukaa utaaltanii faarfattu isa kana dhoksaasaa gabaabsitanii natti himuu dandeessu. Gaafan sagantaa dhaqu, gaafan faarfannaa dhaqu, gaafan tajaajila dhaqu, gaafan waldaa dhaquun qe'ee namaan naqe miti. Qe'een kun abbaa qaba. Abbaa qe'ichaan natti mul'atan. Miidhamee miidhagee ana wanta natti argamu jiru. Yeroo waltajjii ba'ee tajaajilu ani nama baay'eetu ta'a jetta miti waldaa keessa. Namni tokko akka nama tokkootti nama tokko hin argu. Suuraa isaa natti mul'ata. Ulfina isaa natti. Suuraa ulfina isaa argitee miidhama maalii sitti dhaga'amati. Waltajjii irra dhaabadhee nan tajaajila taanaan dhugaa isaa dubbachuuf yoo ta'e saba gidduutti nan arga gooftaa. Nan arga. Dubbachuudhaan yoon baadhayyuu nan arga. Waltajjii inni keessa hin jirre naa mul'ata. Dafeen dhiise sokka. Nu duraa gabaabsite naan jedhu. Gaafa achi gidduudha akkas ilaalee pireezensii isaa dhabuu nan dhaabeen lafa inni cal jedhetti afaan hin qabu. Egaa waldaadhuma waaqayyo ishee eebbisu malee na waamuu ishee dinqiidha takkaa waan qajeelan dubbadhu. Waanuma nama kana jajuu dubbadhu. Garuu waan inni afaan koorra kaa'ee jedhi naan jedhu sababiin jedhuuf isuma hamaa sana immoo ililchanii harka reebu. Na jaallatu immoo kana keessa. Gaaf tokko tajaajila iddoo tokko dhaqee ifadhu waaqayyo naan jennaan nan ifadhe. Namni tokko takka turee naa dawwalee waan waaqayyo qottoodhaan mataadhaan mafaanaatti ganna baqassee natti fakkaatee akkitti waaqayyo gaafa sana ifate lafan turee wajjin na ifate waan ta'eef lammaffaachiin ilaalle waldaatti na ajjeeftee deemte naan jedhe. Faayidaa immoo sii qabaa jennaan akka bishaaniin dhangalaasan ture silaa jedhe. Ammoo jennaan harka duwwaatti na hambiseedhe. Waan harka nama duwwaatti nama hambisu dubbattee fayyaa hafuuniyyuu waa tokkodha. Gajjedhuun sun, ol jechuun sun, faarfachuun sun, kadhachuun suni takka waan na biraa ka'e miti. Tajaajiluun sun waan na biraa ka'e miti. Abbaa qaba. Humna inni naa kennuu waan hundumaa gochuu nan danda'a jedha miti. Darbee immoo inni humna isaa sanuu keessatti hojjetuuni waan nuyi kadhannuuf waan nuyi yaadnu gararraayyuu caalchisee hin hojjetaa jedha miti. Abbaan ulfina sanaa guutummaatti waaqayyoodha. Abbaan ta'aa sana hundumaa waaqayyoodha. Angaafanii galuun beekaan siin jedhe.
beeka mucaan koo kunoo amma as jira miti. Inni xinnoo ishee badaa qabaa koo kanatti kintiniidha. Isa lammaffaatu jira. Kottuutii akkas naa godhin jedha. Isaan booddeedha humna isa caala qabaa koo xuruutti beeka. Gaafan duddaan ciisee haalli sun gaafan galu. Sababii inni na bira jiruuf jechuudha. Peeniin sun miidhamni sun sochii sana booddee wantoonni dhaga'aman na rakkisanii hin jiraatu. Dubbattee wanti ibsuu hin dandeenye jira. Dubbattee akkasuma godhaa afaan qaba mataan bowwuu afaan qaba beektaa garaa ciniinaan afaan qaba. Kun garuu waan ati immoo saaxinnoo isheetti ni jedhu sanarraa kan ka'u. Garuu isa sanatti gaafan immoo akkatti kolfaa taphataa dhufe na abashakaa dhufeetu ittiin jedhaa achii ka'ee immoo sagantaan naqa gaafan jedhu sagantaan naqa jechuudhaaf humnichi na jalqabu wal faana. Humna hin qabu. Fayyaan koos isa, humni koos isa, inni nutaales isa, inni gajjedhees isa, inni faarfadhees isa, inni kadhadhees isa, inni lallabees isa, inni jina jiraachisees isa, inni jirus isa, inni xumursisu. Isarraa kana fe'anii namni gaafa bakkee deemtu fayyaadha. Isa kaamaal. Isa. Inni gaafa kan isaa si fayyisee gaafa kan keetii si biraa gala miti. Waa hundumaa kee bareechaa. Kanaaf egaa qaawwa kee jechuun immoo odaa gaarii miti. Guutummaa kee inni beeku jira. Kanaaf natti tola gammachuu isaarraa kanaaf waan biraan qabu natti dhufa hafuura qulqulluutu natti dhufa naan. Toman xiqqoo dubbadhu na dhufa. Gaafa inni dhufu immoo ol ba'ee waa yaabuu hin danda'u gaafa muka yaaba gaafas. Gabbuutti si rakkisaa weettee ol baasee gabbuusuu beeka waan ta'eef sodaadhu malee akkasiin jechuu barbaadeen wanti hundumti isaa isa. An dhugaadha waan ani kanaafin kana godhee fayyaa kootii fi waan na barbaachisu nyaadhee dhaqaa uffadhee dhaqaa waan himadhu tokko hin qabu. Garuu wanti hundumti isa dhugaa isaa dubbachuuf yoo ta'e ani soman beeka. Ani gaafan faarfannaa faarfadhu keessa kootti dhangala'a beektaa. Sanamni satamma nu taala ittoo akka nu taala hin beeku. Garuu keessa kootti dhangala'a ergasii booddeessa akka jiru hin beeku. Gaafa lallabuu iddoo tokko dhaabadhee lallabaan jedhan. Iddoo tokko dhaabadhee lallaban jedhan. Karabaatii waldaatu natti hidhee magaalaa guddaatti na waamanii yeroo sana bara 91 magaalaa Finfinneetti na waamanii karabaatii naa hidhanii. Hafuura qulqulluu waldaa kiristaanaa kan jedhu lallaban jedha. Karabaatii takkaan hidhan achitti naa hidhan waan ta'eef. Na duraa jallattee laata akka jedhaate. Isa kana sintu natti dheessan inni sitti dheessan natti dheessinii jedha kana ofitti baasu jennaan heedha namantoonni isa booddee na butatee ba'ee akkoo gaafa sanaa na butaanaan waaqayyoof hin qancaru sochii natti jettu hundinuu isadha. Sochii hafuurri qulqulluun keessatti na goosisurraa kana fe guyyaa kan biraan nama lafa taa'u ka'uu yaadda'uudha. Humnichi kan waaqayyooti. Ulfinichi kan waaqayyooti. Sochichi abbaan sochii ati argite sun hundinuu waaqayyoodha isaaf ulfinna ta'u kan isaati. Qophiin keenya yeroo ammaa kanumaan kan xumuramu ta'a galatooma.